Erga nyaata nyaattanii booda yeroo masana wantoota amma isinitti himu kana hin godhina yookaan immoo hin raawwatina. Tokkoffaa kuduraaf muduraa yookaan immoo firuutii wantoota akka muuzii, burtukaanaa fi kanneen kana fakkaatan erga nyaata nyaattanii booda yeroo masana hin fayyadamina. Sababni isaa immoo nyaata nyaanne sanarraa mineraala yookaan albuudota qaama keenyaaf barbaachisoo ta'an qaamni keenya sirriitti akka absorb hin goone yookaan immoo akka hin fudhanne waan godhaniifidha. Lammaffaa immoo akkuma nyaata nyaattaniin ciisuu yookaan rafuu hin qabdan. Akkuma nyaata nyaattaniin ciisnaan asiidiin garaa keessanii waan dabaluuf garaacha yookaan cagwaarraa isinitti fida. Sadaffaa immoo erga nyaata nyaattanii booda yeroo sana irra deddeebitanii bishaan irratti hin dhugina. Sababni isaas erga nyaata nyaattanii booda qaamni keessan inzaayimoota garaagaraa burqisa. Yeroo bishaan dafnee irratti dhugnu immoo inzaayimoonni kun nu jalaa daaliit godha yookaan immoo nu jalaa qallisa. Kun immoo nyaanni sirriitti akka hin daakamnee fi infekshinii garaagaraa nutti fida. Arfaffaa immoo erga nyaata nyaattanii booda yeroo sana bunaa fi shaayiin dhugina. Sababni isaas nyaata nyaanne sanarraa ayiran absorbeeshinii waan hir'isuufidha. Kanaafuu wantoota amma isinitti hime kana erga nyaata nyaattanii booda yoo dandeessan sa'aatii 2 booda kan kanaa achi immoo sa'aatii 1 walakkaa booda fayyadamaa yookaan immoo raawwadha. Akkuma yeroo hundaa gaaffii fi yaada qabdan koomentii irra naaqa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.